Akkam jirtu barattoota har'a viidiyoo kanarratti wanti inni ilaallu waa'ee sirna lakkoofsaati. Sirna lakkoofsaa kana keessatti gosoota adda addaa sirna lakkoofsaa kana keessatti lakkoofsota lakkaawii, lakkoofsota hundaa, lakkoofsota intiijarii fi lakkoofsota raashinaalii amaloota isaanii wajjiniin kan ilaallu ta'a jechuudha. Amala lakkoofsi lakkaawii ida'ama irratti qabu, amala lakkoofsi hundaa baay'ataa irratti qabu, akkasumas immoo caalmaa irratti qabu ilaalla jechuudha. Isa dursa waa'ee lakkoofsa lakkaawii waan muraasa yoo jenne mallattoo nuti itti fayyadamnu naa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana fayyadamna. Tuutaan immoo yeroo ibsinu tuutni lakkoofsa lakkaawii tokko jalqabeetu itti fufaa jechuudha. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Lakkoofsa hundaa yoo jennu immoo lakkoofsi hundaa maalirraa jalqaba? Lakkoofsi hundaa lakkoofsa 0 irraa jalqaba jechuudha. Akkasittiin itti fufaa deema. Kan biraa intiijariidha. Intiijariin immoo karaa lamaanuu 0 irraa gara bitaattis 0 irraa gara mirgaattis kan itti fufu ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiva 2 jechuu dandeenya. Negatiiva 1, duwwaa 1, 2, 3 akkasittiin jecha itti fufuu danda'a jechuudha. Intiijariin karaa mirgaas karaa bitaas kan itti fufu ta'a. Raashinaaliin immoo bifa a fi baan intiijarii yoo ta'anii baan garuu 0 irraa adda yoo ta'e bifa a irra baatiin taa'uu kan danda'udha jechuudha. Raashinaalii kana hunda of keessatti dabalata jechuudha. Lakkoofsota amma argine hundumaa of keessatti dabalachuu danda'a. Kanaaf karaa tuutaatiin inni agarsiisuu barbaannu lakkoofsi lakkaawii cita tuuta lakkoofsa hundaati. Lakkoofsi hundaa cita tuuta intiijariiti. Intiijariin immoo cita tuuta raashinaaliiti jechuudha. Kanaaf karaa danaa veeniis immoo agarsiisuu dandeenya. Lakkoofsi lakkaawii kana yoo ta'e lakkoofsi hundaa immoo itti aanee kan jiru ta'a. Lakkoofsi intiijarii kan itti jiru ta'a. Sanatti aansee immoo akkasumas immoo lakkoofsi raashinaalii kan hunda isaanii hammate ta'a jechuudha. Lakkoofsi raashinaalii kan hunda isaanii hammate ta'a jechuudha. Ammas keessatti wanti arguu dandeenyu amaloota isaanii adda baafachuu dandeenya. Isa dura ida'ama jechuun maal jechuudha? Ida'ama jechuun maal jechuudha? Ida'ama jechuun lakkoofsota lama walitti ida'anii kan argannu jechuudha. Sam isa jennu jechuudha. Ida'ama lakkoofsota lama ida'ama. Baay'ataan immoo akkuma maqaa isaa irraa hubannu baay'isnee lakkoofsota lama baay'isnee kan argannu jechuudha. Piroodaakti kan jennu jechuudha. Kaanis caalmaanis immoo lakkoofsota lama walirraa hir'isnee kan argannu jechuudha. Lakkoofsota lama walirraa hir'isnee gaheen immoo waliif hirree kan argannudha jechuudha. Bifa a irra baatiin yoo baaf hirree caa akkuma argannu akkasumas immoo kan waliif hirree argannu jechuudha. Kanaaf lakkoofsi lakkaawii, lakkoofsi hundaa, intiijarii fi raashinaalii amaloota kanarratti ida'ama irratti, baay'ataa irratti, caalmaa irratti maal agarsiisu kan jedhu ilaalla jechuudha. Amaloota ida'ama irratti innaa jennu fakkeenya fudhannee yeroo jalqabnu lakkoofsi lakkaawii 2 yoo fudhanne a ida'uu baa caa yoo ta'e aanis baanis lakkoofsa lakkaawii ta'ee caan garuu lakkoofsa lakkaawii ta'uu dhiisuu danda'aadha. Yookaan immoo a fi baan lakkoofsa lakkaawii yoo ta'an caan yeroo hundumaa lakkoofsa lakkaawii ta'a jechuudha. Ida'ama irratti lakkoofsi lakkaawii in hojjeta yoo ta'e ida'ama irratti in hojjeta yoo ta'e aanis a fi baan walitti ida'amanii maal kennuu qabu jechuudha? Caa kennuu qabu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa lakkaawii kamiyyuu fudhannee fakkeenyaaf 2 ida'uu 3 5 nuu kenna. Kanaaf lakkoofsi nuti arganne lakkoofsa lakkaawii jechuudha. Kanarraa adda hin ta'u jechuudha. Kanaaf lakkoofsi lakkaawii ida'ama irratti amala qaba jechuudha. In hojjeta jechuudha. Ida'ama irratti in hojjeta. kan biraa baay'ataa irratti haa ilaallu. Baay'ataa irratti
Baay'ataa irrattis yoo ilaallu A baay'isuu baan caa yoo ta'e aanis baanis lakkoofsa lakkaawwii ta'e maal kennuu qaba jechuudha. Deebisee lakkoofsa lakkaawwii kennuu qaba jechuudha. Kanaaf 2 baay'isuu 3 yoo jenne maal nuu kennuu qaba? Lakkoofsa lakkaawwii kennuu qaba jechuudha. Lakkoofsi nuti waliin baay'isnu lakkoofsa lakkaawwii ta'e baay'ataan keenyas immoo lakkoofsa lakkaawwii ta'a jechuudha. Kanaaf ida'ama irrattis baay'ataa irrattis ni hojjeta jechuudha. Caalmaa irratti immoo yommuu ilaallu caalmaa irratti yommuu ilaallu caalmaatti yommuu darbinu immoo caalmaan lakkoofsota lama A hir'isuu B caa yoo ta'e Aanis baanis lakkoofsa lakkaawwii ta'e garuu caan lakkoofsa lakkaawwii hin ta'u taanaan lakkoofsi lakkaawwii caalmaa irratti hin hojjetu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf 2 hir'isuu 3 yoo jenne negatiiva tokko kenna. Negatiivni tokko immoo lakkoofsa lakkaawwii miti. Kanaaf lakkoofsa lakkaawwii irratti hin hojjeta jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf gara gaheetti immoo innaa darbinu A irra baateen yeroo taa'u Aan baaf hiramee lakkoofsa lakkaawwii ta'uu qabu. Aanis baanis deebisanii lakkoofsa lakkaawwii nuu kennuu qabu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf 2 3 yoo hirre deesimaalii arganna jechuudha yookaan firaakshinii arganna. Kanaaf kunis immoo lakkoofsa lakkaawwii miti jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii miti. Kanaaf caalmaa irrattii fi gahee irratti lakkoofsi lakkaawwii hin hojjetu jechuudha. Amalli kun isaaf hin hojjetu. Lakkoofsa hundaafis yoo ilaalle sanuma ta'a jechuudha. Maaliif lakkoofsa hundaa keessatti duwwaa 0 qofatti daballee kanaaf garaagarummaa wanti uumuu hin jiru jechuudha. Kanaaf lakkoofsa lakkaawwiis lakkoofsi lakkaawwii fi lakkoofsi hundaa caalmaa fi gahee irratti hin hojjetanii jechuudha. Kanaaf kana lamaanuu ilaaluu dandeenya walumaan. Intiijarii yeroo ilaallu immoo intiijariin ida'ama irratti akkuma warra kaanii ni hojjeta jechuudha. Intiijarii kamiyyuu yoo walitti daane intiijarii 2 yoo walitti daane kunis intiijarii yoo ta'e caan yeroo hunda intiijarii kenna. Ida'ama irratti ni hojjeta jechuudha. Kan biraa baay'ataa irrattis akkasuma. Negatiiva kamiyyuu yoo fudhanne negatiiva 3 baay'isuu 3 yoo jenne negatiiva 9 kenna. Kanaaf kun maayinni in hojjeta jechuudha. Amalli kun ni hojjeta jechuudha. Deebisnee caalmaadhaaf immoo ilaalle. Caalmaadhaaf A hir'isuu B caa yoo jenne Aanis baanis intiijarii yoo ta'e deebisee maal nuu kenna? Intiijarii kenna. Intiijarii kamiyyuu fudhachuu dandeenya. 0s fudhachuu dandeenya hir'isuu. Negatiiva 1 yoo fudhanne kun amma 1 kenna. Kanaaf yeroo hundumaa intiijariidha. Inni argannu kun intiijarii ta'a. Kanaaf caalmaa irrattis hin hojjeta jechuudha. Intiijariin maal irratti hin hojjeta? Ida'ama irratti hin hojjeta. Kan biraa baay'ataa irratti hin hojjeta. Caalmaa irratti hin hojjeta jechuudha. Ammasitti ilaalleerra. Gahee irratti immoo A irra baatiin taa'uu waan qabuuf akkuma dura argine lakkoofsa hundaaf lakkaawwiidhaafis akkuma hojjenne kanaafis hin hojjetu jechuudha. Kanaaf 2 irra 3 yoo ta'e fakkeenyaaf 2 irra 3 lakkoofsa raashinaaliidha malee lakkoofsa intiijarii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf bifa A irra baatiin kan taa'u yoo ta'e kuni lakkoofsa raashinaaliidha jechuudha. Lakkoofsa raashinaaliidha. Kanaaf salphatee hamma dhumaa irratti salphatee waan jiruuf kana caala salphachuu waan hin dandeenyeef A irra baas ta'ee kun kana caala salphachuu waan hin dandeenyeef lakkoofsa raashinaaliidha jechuudha. Raashinaaliidha. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gahee irratti hin hojjetu. Eshi lakkoofsa raashinaalii immoo ilaallu. Lakkoofsa raashinaalii. Lakkoofsi raashinaalii akkuma warra kaanii ida'ama irratti hin hojjeta. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu walitti yoo daane lakkoofsa raashinaalii arganna. Lakkoofsa raashinaalii kamiyyuu yoo waliin baay'isne baay'ataa irrattis hin hojjeta. Kan biraa hiruu irratti caalmaa irrattis hin hojjeta. Kan hin hojjenne maaliifi? Maal irratti? Gahee irratti hin hojjetu.
gahee irratti hin hojjetu. Maaliif fakkeenya lakkoofsa zeerootu faallessa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf lakkoofsa raashinaalii haa fudhannu. Sadii jechuu dandeenya hiruu zeeroo. Kun amma hiramuu hin danda'u jechuudha. Zeeroodhaaf lakkoofsi kamiyyuu zeeroodhaaf hiramuu hin danda'u. Kanaaf gahee irratti hin hojjetu jechuudha. Kanaaf kana amaloota isaanii irratti yommuu ilaallu raashinaaliin kan hojjetu ida'ama irratti, baay'ataa irratti, caalmaa irratti hin hojjeta, garuu gahee irratti hin hojjetu jechuudha. Intiijeriin ida'ama irratti, baay'ataa irratti, caalmaa irratti hin hojjeta, garuu gahee irratti hin hojjetu jechuudha. Lakkoofsi lakkaawii fi lakkoofsi hundaa immoo ida'amaa fi baay'ataa irratti hin hojjetu, garuu caalmaa fi gahee irratti hin hojjetan jechuudha. Amala isaanii akkasittiin ilaaluu dandeenya. Qoyyaba irratti yeroo ilaallu gara qoyyabaatti yoo dhufnu qoyyaba intiijarii yoo ilaallu qoyyaba innaa jennu walitti ida'uu ta'uu danda'a, hir'isuu ta'uu danda'a, baay'isuu ta'uu danda'a, hiruu ta'uu danda'a. Qoyyaboota herreegaa arfan isaan kanadha. Kanaaf intiijarii irratti yeroo ilaallu fakkeenya negatiiva yaada jedhu kana haa ibsinu dura. Negatiiva jechuun akka liqiitti ilaaluu dandeenya. Sarara lakkoofsaa irrattis ibsuu dandeenya. Sarara lakkoofsaa zeeroo gidduu goone asiin negatiiva tokko, negatiiva lama, negatiiva sadii jechaa yoo deemne asiin immoo tokko, lama, sadii, afur akkasittiin deemaa jechuudha. Karaa lamaanuu gara bitaattis gara mirgaattis kan adeemu ta'a jechuudha. Kanaaf sarara lakkoofsaa kanarratti yeroo ilaallu negatiivni gara bitaatti adeema, poozitiivni immoo gara mirgaatti adeema. Kanaaf qoyyaba ida'uu irratti yommuu ilaallu sarara lakkoofsa irratti agarsiisuu barbaanne gara mirgaatti deema ida'uu yoo ta'e. Fakkeenyaaf poozitiiv waan yoo ta'e gara mirgaa jira, negatiiva yoo ta'e immoo gara duubaatti jira jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf negatiiva lama ida'uu tokko yoo jenne negatiiva lama as gara kanaa dhufna, negatiiva lama dhufna. Sana booda tokko gara mirgaatti ida'uu waan ta'eef tokko gara mirgaatti deemna. Kanaaf meeqarra dhufa? Negatiiva tokko ta'a jechuudha. Negatiiva tokko ta'a jechuudha. Kanaaf sarara lakkoofsaa irratti yommuu ibsinu ida'uu yoo ta'e gara mirgaatti, hir'isuu yoo ta'e immoo gara bitaatti deema. Fakkeenyaaf negatiiva lama hir'isuu tokko yoo ta'e gara bitaatti deemna jechuudha. Negatiiva lamarraa gara bitaatti. Meeqa ta'a? Negatiiva sadii ta'a jechuudha. Kanaaf sarara lakkoofsaa irratti innaa ibsinu karaa kanaan ibsuu dandeenya. Kan biraa negatiivaa fi poozitiivaa yeroo baay'isnu maal argachuu dandeenya kan jedhu ilaalu. Fakkeenyaaf negatiiva wajjin yoo baay'isne yeroo hundaa poozitiiva arganna. Yoo immoo poozitiiva wajjin baay'isne maal arganna? Poozitiiva arganna. Yoo poozitiiva negatiiva wajjin baay'isne immoo negatiiva arganna. Negatiiva poozitiiva wajjinis yoo baay'isne negatiiva arganna. Kanaaf warri wal fakkaatoo kun poozitiiva kennu. Negatiivaaf negatiiva yoo baay'isne poozitiiva, poozitiivaaf poozitiiva nuu kenna. Poozitiivaaf negatiiva immoo negatiiva arganna jechuudha. Kanaaf warri waliif faallaa ta'an negatiiva kennu. Kan akkamittiin ilaaluu dandeenya? Fakkeenyaaf negatiiva lama baay'isuu negatiiva sadii. Meeqa ta'a kun? Negatiiva osoo hin taane negatiivni kun negatiiva waliin naa baay'atu poozitiiva ta'a. Kanaaf lama baay'isuu sadii meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Akkasumas fakkeenyaaf negatiiva lama baay'isuu sadii. Kun immoo negatiivaa fi poozitiiva waliin baay'isaa jirra. Meeqa ta'a? Negatiiva 6 ta'a. Poozitiivaan beekamaadha. Lama baay'isuu sadii 6 ta'a. Akkasumas immoo lama baay'isuu negatiiva sadii. Kun immoo poozitiiva negatiivaan innaa baay'isnu negatiiva 6 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii kanaan immoo osoo ilaallee moor ifa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf negatiiva 5 hir'isuu negatiiva 2 meeqa ta'a yoo jedhamne
Ammas keessatti negeetiiva 5 qabna. Asirratti immoo negeetiivni negeetiivaan yeroo baay'atu kun hammattuun kun akka baay'isutti ilaalamuu dandeessi. Negeetiiva negeetiivaan naa baay'isu poozitiiva ta'a. Poozitiiva 2 sana booda kana ida'uudha jechuudha. Gara sarara lakkoofsa yeroo dhufnu fakkeenyaaf asitti negeetiiva 5 haa jennu. Negeetiiva 5 haa jennu as 0 yoo ta'e poozitiivni gara kanaan itti fufa, negeetiivni immoo gara kanaan itti fufa. Kanaaf otoo ilaallee kana negeetiiva 5 gara mirgaatti 2 deemna jechuudha. 2 deemna. As negeetiiva 4 yoo ta'e as negeetiiva 3 ta'a. Kanaaf gara mirgaa 2 yeroo deemnu negeetiiva 3 ta'a jechuudha. Negeetiiva 3 ta'a jechuudha. Kanaaf liqii 5 qabna. Liqii 5 keessaa 2 yeroo deebifannu meeqa ta'a? Liqii 3 nurratti hafa jechuudha. Kanaaf isa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hiruu immoo innaa ilaallu hiruu irrattis immoo wal fakkaataadha. Hiruu irrattis wal fakkaataadha. Negeetiiva negeetiivaan yoo hirree poozitiiva arganna. Negeetiiva poozitiivaan yoo hirree negeetiiva arganna. Poozitiiva negeetiivaan yoo hirree negeetiiva arganna. Akkasumas immoo poozitiivaaf yoo hirree immoo poozitiiva arganna jechuudha. Akkuma baay'isuu keessatti argine wal fakkaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiiva 4 hiruu negeetiiva 8 kun negeetiivni negeetiivaan waan baduuf meeqa ta'a? 1 jala 2 ta'a. Yeroo salphatu 4 tokko 4 2 ta'a jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf negeetiiva 4 hiruu 8 kun immoo meeqa ta'a? Negeetiiva poozitiivaaf yeroo hirru negeetiiva ta'a. Kanaaf kun immoo negeetiiva 1 jala 2 ta'a jechuudha. Kaanis akkasumattiin ilaaluu dandeenya. Poozitiiva negeetiivaan kun immoo 4 jala negeetiiva 8 meeqa ta'a? Kunis negeetiiva 1 jala 2. 4 jala 8 poozitiivaaf 1 jala 2. Hiruu irrattis tokkuma ta'a jechuudha. Kanaaf kan intiijarii haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf qoyyaba ida'uu irrattis hir'isuu irrattis negeetiiva 2 fakkeenyaaf hir'isuu 3 yoo ta'e negeetiiva 2 irraa gara bitaa 3 deemna jechuudha. Gara bitaa 3 deemna. Kun meeqa kenna jechuudha? Negeetiiva 5. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Kan raashinaalii yoo ilaallu ida'uu irratti arraba ida'uu caa irra daa yoo jenne maal ta'uu danda'a? Kana kiriis kiroosiidhaan yookaan immoo baay'isuudhaan hubachuu dandeenya. Kunis akkamidha? Foormulaan isaa a baay'isuu daa ida'uu baa baay'isuu caa jala baa baay'isuu daa. Haala kanaan walitti daanii argachuu dandeenya jechuudha. Foormulaa kanaan walitti daanii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 4 jala 5 ida'uu 3 jala 2 yoo ta'e akkam goona? 4 baay'isuu 2 4 baay'isuu 2 ida'uu 5 baay'isuu 3 jala 5 baay'isuu 2. Kun meeqa ta'a? 4 baay'isuu 2 8 ida'uu 5 baay'isuu 3 8 15 jala 5 baay'isuu 2 10. Kanaaf 8 ida'uu 15 meeqa ta'a? 23 ta'a. 23 jala 10 ta'a jechuudha. Yookaan 2.3 jechuu dandeenya gama firaakshiniidhaan yeroo keenya. Kanaaf raashinaalii haala kanaa walitti da'uu dandeenya. Hir'isuu irrattis immoo garaagarummaan jiru a jala baa hir'isuu caa jala daa yoo ta'e a baay'isuu daa hir'isuu baa baay'isuu caa jala baa baay'isuu daa ta'a jechuudha. Hir'isuu irratti immoo kana qofaatu jijjiirama. Hir'isuu mallattoo kanatu jijjiirama malee garaagarummaa kan biraa hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan walirraa hir'isuu dandeenya foormulaa kanaan. Kan biraa baay'isuu yoo ta'e kallattumaan waliif baay'isuu. Caa jala daa yoo ta'e kun maal ta'a? A baay'isuu caa jala baa baay'isuu daa ta'a jechuudha. Kun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf kallattumaan waliif baay'isuudha. Fakkeenyaaf 5 jala 2 baay'isuu 2 jala 5.
meeqa ta'a kuni? 5/2 jala 2/5 meeqa ta'a? 10 jala 10 tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Akkasuma asumarraa maal hubachuu dandeenya? Lakkoofsi tokko fuggisoo isaatiin yeroo baay'atu tokko nuuf kenna. Asumarraa hubachuu kan dandeenyu. Kan biraa hiruu irratti immoo a jala b hiruu c jala d yoo ta'u maal goona? Fuggisoo isaatiin baay'isna. Fuggisoo isaatiin baay'isna. Fuggisoo jechuun garagaltoo jechuudha. A jala b jenneetu baay'isu fuggisoo kana c jala d. Fuggisoo innaa ta'u innaa garagalu maal ta'a? D jala c ta'a. Kanaafuu maal ta'a kuni? Aadaa jala baacaa ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenya tokko haa fudhannu. Fakkeenyaaf 4 jala 3 hiruu tokko jala 2 jenna. Tokko jala 2. Kana hojjechuudhaaf maal goona? 4 jala 3 sana booda baay'isuu jenna. Baay'isuu fuggisoo kana. Fuggisoon kana meeqadha? 2dha miti? Kanaaf meeqa ta'a? 8 jala 3 ta'a jechuudha. 8 jala 3 ta'a. Akkasittiin argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo kun yoo isinitti tole subscribe gochuudhaan hordofaa jedha. Galatooma.